sin mukanani jamare ya bilile ofina wani kan argaf siyaradani kan gurmu kana infida jede garu ingodi nanjere wallahi namoto gudame even jolle wataati daga jedu yu commenti jalatti infidina tiqo aguddatu nanjerani እና አንለ ያድሳኒ ፍረዴ ኦኬ ጀሬ ዲሰ ያር ጋሩ ዱጋ ድበቱ ኑኑ ደበሬራ አመተ ተካጉት በቃ መባቲ ጃፎላ ጋራ ለበላ ይለን አረቄ ሴተሞ ገደበለኒ ይጆለም ቢያላ አባቴ ገንዘብ ያቲ ገንዘብ ረን ታልባቲ ገንዘብ ረን ፍንጮፍቲ አከ ኢትዮጵያ ዘሪ አነሳ ገዛ ኢልማኒ ቲኒ ዲዘኒ ጊዜ ኢሞ አመሽፋት ሆኒ ባአቹ يا أمتى تقولوا قوتي إن شاء الله ما تنسوا يا الله نقارن ندبره نقعد نبتو فصار إن الليل على الجدود جراتي أكاس كابني أخبرتي أسسني رفني أصبني والله نوتي تولا تورك مالي فيلموني ما لا أنا قاعد يسوي فيديو وجدت المعلومة لانه ما لا كمان بريدة أنا ما سنتادني هندو تر لين تكو بيفادو نايجي قافا سنبك جاء برشان طبعا واي لين أبشر يسافو أدي جاك أبا كده قاعد بعثمان بس أنا أفهم بلي سكيتي بديا كبدو تلمو أرجعتي أنا أكسي بيتا ما كيشاتي إننا أتيلي أكمل لو أغرتي جرينيا كينيا كان الراموت أنو فرتي غربتي حالا لاتي تيسكو تصفى إننا درجالة nama gorsa agar wallahi jireenya keessa dabartan keessatti namoonni akka baratu jechi nama akka nama hin cabsine bika namni gisee sirratti duulu bika guddaa ga'uudhaaf yaalii godhi malee duuba akka hin deebine namni wallahi himaaf namaaf okee namni isinirraa baratu ana akka ta'e akkasicha dubbatuun dirqamaa miti maa namni waan boo namni tiktok kanarratti akka sirre mammaaksa oromoo tokko jira beektaa maakii beekaan baargamatu wallaalaa jedhanii dirqamaatti nama barsiisuudhaaf aktara fiilmii ta'uun qabdu saba Oromooti. Anillee sirraa waan barattu qabaa, atillee narraa waan barattu qabdaa namni malu hundinuu muuxannoo wal jijjiiraa deema. Ilaalcha garaagaraa qabaa, beekumsa garaagaraa qabaa, dandeettii garaagaraa qabaa. Ani jireenyi kiyya guutuun inni jalqabaa hayaata muslimaati akka ilma muslimaatitti jechuudha. Maybe ofii kooti asirratti miidiyaa irratti akka fedhe ta'uu danda'a. Nama sirbooliin ooluu danda'a, nama sirbooliin deemuu danda'a, maal jedhuu danda'a. Waan danda'een garuu maatii kiyyaa fi ilmoo kiyya waliin yoo rabbi na milkeesse jireenya muslimaa waan amantiin kiyya na dhoorgurraa fagaadhee waan na ajaju irratti jabaadhee jiraatu hawwii kooti. Maaliif jireenyi duniyaa kun beektaa ni darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Ammoo akiraafillee waa ol kaa'atuun gaariidha. Inni lammataa ammoo dhugama dubbatuuf Oromoon kun aadaa fi duudhaa safuu mataa ofii danda'e qaba. Hayaatii eegalatuun qaalliteenna. Waan mataa ofii danda'e qaba beektaa. Waan namarraa hawwan tokkollee hin qabu. Akhlaaqa gaarii, haalaaf amara gaarii, seera ittiin bulmaataa, akkaataa ilmootti guddifatan duudhaaf safuu Oromoo jechaadha. Kana lamaan wal bira qabatee deemnaan uummata akka jireenyi nama kamiituu ka galma ga'e ta'a. Hawwiin kootillee sanumaa rabbillee akka nu milkeessu jechuudha. Thank you. እና አከስጋ ዋያደ ቀብዶ ጅራት ከንኬ ዳጌፈና ምስራ ጎርሳ ወላ ወጋላ ምፋት ነገስ ረቢ ኡምሪ ወሊን ስና ኤሬሱ ጃወና ብራሂም ወሊን ጅራዳ ወሊን ብሬተኒ ወልራ ቶርተኒ ወላሂ ከመለይ ስጃለዳ ሂዱ ተከን ስጃለዳ ስኒ ከበጃ ጉዳን ስኒ ቀባ ጅራዳ ይስን ጃለና አየ ገለቶ ሚ ወላሂ ማዲ የሉለ የዲ ስጃለና ሄዱ ሲፈርድና እሺ ነጋር ነው ተላለ Wiran seente maakiin gastiidhaanii miti akkuma dhufneen jechaadha si'an ergitee jennaan keessummeessineeni na hawwimee ergaanatti qabdu maalinni waggaa lammaffaa jechuun waan salphatti dhufee miti waggaa lama jechuun ji'a 24 guyyaa gara 700 fooyyiti guyyaa me buna duga asirnar akanama shashan baye tara wagala mafa ara kuno rachi wagala mafa kenya kabajaa jira
Inta leo qabatte nu kenni raachuu sodaataana. Akkas. Mucaan keenya guddatee jira. Inta nu gaafachaa jira. Bismillah. Anna akkasi mee guyyaa 700 meeqaa kana aniin kun itti gaafatamummaa ofirratti fudhadhee asbeezaa danda'e kiraamana danda'e qalaba kee danda'e bakka qonni jirretti boca jirretti siwatu kiyyaaf maaltu si dhaga'ama. Jalqaba irratti hedduu nu beekan waan har'aaf nu as geenye jirra. As ga'uuf dammoo yeroo hedduu bu'aa bahee hedduu dabarree as geenye isarra talayyuu dammoo biyya namaa jiraannaa ofirraadhaaf abbaa obboleessa obboleetti qabaannee miti yaa uummanni Oromoo hunda keenya. Isin jenna ilmaan Oromoo keessi jaalladha hedduu kabajnaa. Ababdi. Ase ada gitu. Salam. Akak nagaya. Nagaya. Ababdi jirta. Nagaya. Akam me afiyange. Nagaya wala. Nagaya. Jireenya maal fakkaata? Kabataan walillee garamna rakkoo takkeen qabu. Kominteenu. እና አረኪኖ በይታ ቆዋና ዱአይ ጎራ ጅራ አናፋዊን አቴው ሲናን ያዶቱ ወጋ ለመፋጌና ዱአይ ነው ጎዲ ሜን ወይብሲ ወጋ ሰደፈታ ከረብ ነጋ እንደመስ ወሌ በቃ ወሌ ቢፍኑ ኤን ወይብሳ አብዲ ራኮ ቀብታ በተከታታ ዱአይ ነው ጎዲ አኒ ጅራጀ Kame boku kadibe duku kagarbaan o waka guji guracha atinu dagay tino wat kagadi atinu hangkat kaoli atinu angkat meen nagia angkat meen nagia naga waka atinu dagay tino wat kagadi nu hangkat oli kagarbo guracha nu hangkat atinu dagay guracha atinu dagay ngene tiko da barrabiye double wagala magutu martidari wali jiran nyabab tiko double kabarakum lama abdidami sadi kame boku kadibedu bu kagarbaan o kagara guracha atinu dagay kame ebo nu daga ishara pikya ko nu daga ganna tadafata ko Dabars. amma tadafa wara daftar abram patun dabaru doa itu nabochi sibeta onne hiya nasuke ewa kayo mare abin nulle doa itu gona babi mal internet ke abab di injira bisa galen ke injir jarti muter tadi am foto kadayu am kadayu foto ganna am jiru kan foto kadayu ganna kana foto ganna Wah, kana TikTok ke mate nan takabbalu gaming takabbalu मैं हम अच्छे असर का बाप भी अच्छे असर किसी बरा ergi aye takabbalu wallahi takabbalan jo kiya moge turako kab ati garana to keran cancel time match has not started other end yours ana bra rako kab adiyo अच्छे असर किसी बने in hamme kiya moge turako kab la TikTok ba काम कर अब बात ये जारती कब जा amma foto kadayu ganna du jiru kana foto na fosis badaniyu मैं नुमाला किस घर का बर्बाद सर की घेर ओवरऑल सीखने से तोला diksi na bitani jabana na bitani burcuko na bitani wani rafnulle angalle no bitani manalle no creatitani mana kida
Mana nubita yurun kireesina abbo nubita. Mana nubita abbo nun kireesina yuru. Kai itti wal gal. Algama burcuqqoo bichaadhaan wannaan kenna neetworkiin kenna seeraan dalagaa garuu sagalee kenna seeraan si dhagama abbaabdi. Qulqulluudha isaa. Qulqullu. Kokorii takka naa kadhadhu abbo kokorii takka. Kokorii. Daraaraa soddoma. Kokorii lama kennaa fi takaayyuu miti. Abaaboo soddoma nuu kennaa nullee abaaboo soddoma. Daraaraa kamata. Wayne dhuu. Keessummaa kamata. Keessummaa kamata. Keessummaa bixaa bimataa jedhu. Keessummaa kamata. Keessummaa kamata. Qixaatii takkaffaa wal dhungattan. Qixaatii tokkoffaa wal dhungattan jaran akka nummoo anni kiyyaa kutuu galaafata. Footoo takkaafna. Afaan keessa sanuu. Afaan keessa. Jalaa bilik. Nusifa dubbisuun malee qaxxaamuun barbaadnu. Dubba takka irraa wal dhungattan qaxxaamuu akkasumaan. Amantaatu jechuudha. No hin qalade inni hin taphataa jira. Hin taphataa jira. Mucaa xiqqaallee, mucaa xiqqaallee. Inni fa inshallah. Mucaa kanatti ilaalamuu. Naa uffanni irraa bareedaa dhiisa uffatuma kanaan haa seenu. Abbaabdi uffata kee kana baay'ee jaalattata. Maal uffata qabbanallee narraa dhowwa uffanni. Karabatii tana bichaa ol deebisi. Abbaabdi kottume. Ani wanta kan dabba'ee jennaan dhokfate. Hin dhokfate wallaahi. Maal taate hantuuta nyaate moo bakka san? Narraa gubatte. Wari koofiyaan kenninaa jedhiin abbooti koofiyaan tajaajilaati. Hin beekani abbaa taatee hin beekani. Nuun kenninaa jedhi. Dubbachuu nama bareedamoo fiiltarii ammati godhatte kan abbaabdi. Narraan kaa'in jedhiin abboo naa kadhadhu. Naa kadhadhu abboo. Akkan waliin naasofneef akka nu godhan. Irra keettaniin hin cinqinaanii abbaabdii nu jalaa isiniin jedha. Akkas jedhiin abboo koofiyaan narra kaa'in jedhi. Abbaabdi. Yee. Nama du'aayii sii goonee deemnaatillee du'aayii nu goote har'a nullee guyyaa kabajaa guyyaa rabbiin bultii halaalaa nutti ijaarree jirra. Amiin jetta ishii seeraan dhugamaan sii goona onneerra. Hayyee. Hawwi amiin jedhatillee. Rabbiin laal imaana dhugaa rabbi si haa kennu. Amiin. Duniyaa dhuma hin qabne riskii dhuma hin qabne rabbi sitti haa baasu. Amiin. Laal abbaa qabeenyaa akka Oromootitti miti akka Afrikaatitti miti akka addunyaatitti rabbi hin danda'a beektaa. Achii nama qajeelchina uuma xiqqoo irraa ol nama fuudha. Rabbi duniyaa dhuma hin qabne ho'i rabbi sitti haa kennu. Amiin. Rabbi hiyyeessayyuu nan godhe. Amiin. Hiyyeessaanuu ta'uun barbaadu si bichaa miti jedhu. Hiyyeessa namni waa barbaade ho'i ta'ame. Innaa haadha manaa gaarii bareedduu laal tawaaman awwaattu tadhaana warwaattu. Rabbi si haa kennu. Amiin. Rabbi nasiraan Ramataan gurraan hin dhageenye rabbi sirraa haa qabu. Nasiraa fuudhu bichaa kanaan jenni naa arrabsite har'a irraa arrabsaara jechuun baate. Rabbi tabiraa haa godhu jedhe. Ani nasiraallee wal loluun barbaadu. Waan ofii jaalate rabbi beekaa ta'u ofii jaalate rabbi si haa kennu. Amiin. Ammoo garuu talaal ilma bareedaa si fakkaatu si deettu. Wallahi amiin. Kottu dhiisee oma rakkoo qabu sadaqaan takkaan qabu itti uffatee ni koofiyyaa sanallee jedhu. Koofiyaan taakaakuuti saniif natti kaa'ina jedheen. Inni jala naganaa jaartii kadhataafii jirra. Jaartii iyyuu fuune mucaan daa'ima.
دعائي قد في جرا آمين جرا جرا كوفيات قدرين شنكنا آمين جرو إنها كذي أبا عبدي وان نسيكنا نكنا عند ربي سياوات آمين ربين عمري سنيرسي بكا أتجرتو نجاهن سيجي همتو بتافي مرجع ستة ربي سرّا كبيه نجاهن سياجراتيس آمين آمين يا ربنا اللهم صل على محمد نجاهن نقول أي دعائي قد دابا كالين دابا بربادة تاني لا 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 أي بربادة بربادة بابلي إنها كذي من قصة ده إنها إنه الدعاء ما قولوا تلفني أبا أبدي في ما كيا كما قصدي راندو بسني دعاء يقولني في هذا والجيرة ما منو دبي سالات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مشو جرتا. أبو فولون كذا تاجر مي mana kee jalatin tokko tokko dhufee barreessaa bilbila isaa kaaniini. Diasporaan keenya warri baay'isawee maaliif subscribing goone tiktokii kiyya kana subscribing guutuu irraa ka'ee dhumate. Haasofni hundumti keenya sirriitti maatii akka taanu የምስራቸው ጉዳይ ሲኒፍ ቀበደ ዱፌራ ማን ሲኒቲማ የምስራቸውን ጋሪ ማሊዳ አይቹዳ ቴሌግራም ግሩፕ ነምበና አይቹ ቴሌግራም ግሩፕ ሰነበኔን ግሪግሪ ፋሚሊ ከንጀ ቴሌግራም ግሩፕ በና አቺም ወደ ቦሩ hundumti keessan akkaataa itti galuu dandeessan namni jeessa jechuudha. So amma booda nuti maatii yeroo jennu callumeenya asirratti qofa otoo hin ta'in telegiraam irratti illee giruupii irratti gaafii haasofna waan tokko tokko walii sheer goona jechuudha. Nuti maatii practically maatiidhas. Na boru har'a galgala baneen telegiraam giruupii isin keessaa nama kudhan randomly select godhee namni kudhan groupii sana keessatti moderator ta'a jechuudha. Namni kudhan groupii sana keessatti moderator ta'a. Ammaaf warri filataman Fattush filatameera, Urjiin filatamteetti, Jaaluun filatamteetti, Yaasaan filatameera. Isin keessaas immoo namni fedhii qabu filatame hundumti keenya moderator waan ta'uu hin dandeenyeef namni kudhan moderator ta'a. Achiin booda gaafii guyyaallee namni firii ta'ee galeefaa hojiin haasaa jechuudha. Guys, ani akkamitti yaada siifani akkamitti yaada biyya tokko asirra haasaa ooluun waan salphaamudha. Ani fakkeenyaaf isin faana akkas biyya tokko isin faana haasaa oolee jechuun we become family jechuudha. Hundumti keenya maatii taanee irra jechuudha. So cheek wal gochuu qabna, wal wajjin haasa'uu qabna, relationship amma nu gidduutti jiru kana guddisuu qabna jechuudha. Ani mucaa keessan isa siin baay'ee jaalladha. Mucaa keessan isa siin dammaa fannanii guddistan qabeenya oromoo garmaamu toladhaan siifanilee foonaadha. Na relationship amma qabnu guddisuuf yaadni kun dhufeera jechuudha. Har'a telegiraam giruupii banee gazeenis moderator baay'ee nama baay'ee kan kennu hundumti keessanii fudhachuu dandeessu moderator. Achi mooda groupii sanarratti haasofnaa maatii taanaa garmaamu tola jennachi garmaamu tola group telegram groupiin keenya torban tokko keessatti 10,000 galuu qabu. Akkasitti maatii keenya guddisna girgirri family garmaamu tola isin maatii foonaadha ko maatii Fattush yaa beektu yeroo hunda as jalaan dhabamu yeroo hunda